السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلين قيا قبجمو في كقالي أكم هنا جاء فينا جرتني الحمد لله قلنا الرس سجنتها ريع ولد بنا أرلي سينا بريدو تكان إسني في ديرفه الرابرة تنجي أبدين قدون قبا تنافو ترتي غاري نوجه قبادا جما سينا تلاتك كامباني دليتو خيسا bakki isiin ramadamtee dalaydu bakka qabbanaa ture. Akkuma isii fi hiriyoottan isii achi keessa wajji dalagaa oolanii ta'an galiinsaa geessee namuutu takka takkaan bahuu eegalan. Isiin asuma keessa waan takka takka osoo sirreessu jirtu amma yeroon isii gahee hundinuu bahanii jiranii isiinis nin baha jettee hogguu gaggaragaltu hulaan itti cufame. Sanuu hulaan mana qabbanaa. Osoo qabbantii akkatti isii hollacheestuu rifattee gaggara gaggaltee iyyitee nama irraa banu dhabdee boochee iyyitee firraa gatteesse. Yaa Rabbii qiyya waanuma akkam namutti jiruu firraa jijjiira jee ilmaan qiyyarraa hin jijjiira jee maatii xiyyarraa hin jijjiira jee as dhufee as keessatti kana nagoota ammaan tanayyuu namni takka nan dhaga'u namuu as yoote waardiyaan taatu fagoo san jira. Yaa Rabbii atummaan naa darmadhu si malee eenyuun qaba rakkataa furu. Yaa Rabbii fayyada furi. Akkasitti anaannattee boochee waan meeqeef dura qabdee bakka as keessa goggoguu kiyya jettee du'a isii eeggatu jirtu. Waa'ee maatii isii yaaddee eeggatu jirtu. Akka tasaa hulaan dhuftee qaqaqaqaq jettee banamte irraa rifattee hogguu gaggaragaltu. Allahu akbar. Waanuma qabbanaa kana keessa dilaammaa jirta. Maaluma taate maaluma as keessaa goota. Yaaboo akkamuma dhufte ati akkamuma itti na beektee akkaan as keessa jiru dhufte. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Yaaboo hedduu galatoomi. Yaaboo qoottootuma mana kana keessaa gabbeemee qabbana tana keessaa gabbaaneetee haasofnaa anis rabbumaan na fide. Isii fuudhee gabbaasee qabbana san keessaa bakka ifii taa'u san kaayee ta'anii haasa'uu eegalan. Isiinis ni gaafatte duuba akkamitti akkaan anas keessa jiru beeytee dhuftee hulaan irraa bante jetteen. Ani kaampaanii tana keessa ama 30 waliin dalage. Hojjettoota kana hunda takka takkattiin isaan beeka. Irra guddinsanuu akkanumaan nama bira dabaran malee naman dubbisan. Ati hogguu dhuftu akkamitti bulte jettee hogguu deemtus nageetti buli nageetti ture jettee na biraa deemte. Har'a hogguu dhufte ganama na dubbistu malee hogguu baatu sin agarreen bar eessa kuttee jee hogguun si barbaadu asis si arge. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wallaa baleessa qiyya irra deddeebi'eetiin siin jaa ammallee hedduu naa galatoom. Kabajamtoota qiyyaa fi hordoftoota qiyya qaqqaalii seenaa tanarraa akka waan guddaa barattan abdiin qaba. Hanga sagantaa birootii walitti dachaanuu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.